guddaa waaqayyoon gidduu kanatti argaa ture. Ulfinni kun ulfina sitti gochuuf dhufe. Ulfinni kun harkasi qabuu dhufe. Ulfinni kun kan dadhabdeen jabaadhu siin jechuu dhufe. Ulfinni kun kan dhabdeef qabeenya sii ta'uu dhufe. Ulfinni kun kan karaa dhaabatteef mul'ata keetti fufsiisuu dhufe. Mi as waaqayyo jira dhaamayyuu. Tokko dabalaa. Sagalee waaqayyoo keessaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1-2 eegan dubbisee ol siqee moja agasaddeetiin dubbisa. Yesuus mukichi wayini inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kootii. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee irraa akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxa'a. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti hin naqu hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif hin ta'as. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatan mul'isuu keessaniinis ulfinni abbaa koo in argamaa. Ameen. Gooftaatti jiraachuu waan jedhu irrattan gabaabsee dubbadhaa kutaa kana keessatti. Gooftaa Yesuustu ani muka wayinichaatii isin immoo damoota kooti jedhe. Waa'ee gooftaaf rileeshinii nuuf gooftaa gidduu utuu hin dhaqin mee waa'ee mukaaf waa'ee damee gara mukaatti deebineetu yaanna. Mukuma wanti jedhamu baarzaafii haa ta'uu, abukaadoo haa ta'uu, xidii haa ta'uu, gaattiraa haa ta'uu, kama ta'u kam mukti kamiyyuu eega biqilee damee qaba. Waa'ee walitti dhufeenya dameef mukaa gabaabsinee isuma beennurraa yoo ilaalle yeroo hundumaa dameenii tajaajilamaadha malee tajaajilaa miti. Dameen tajaajilamaadha. Maaliif yoo jedhame muki tokko yeroo biqilee guddatu hidda isaa lafa keessaanitti albuuda harkifata. Albuudni sun jirma keessa darbee dhaqeetu gara dameetti darba. Tajaajila isaa yeroo hundumaa jirmarraa argata jechuudha dameen tokko. Kanaaf yeroo hundumaa dameen yeroo hundumaa jirmatti maxxaneetu damee gaarii baasee lalisee daraaree ija gaarii godhachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee gaafa irraa folloqe garuu yookaan gaafa irraa coodhagee daandiin carraa jiraachuu isaatii dhumaadha. Filannoo kaan oopshinii hin qabu. Dameen tokko muka isaarraa yookaan jirma isaarraa folloqee carraa jiraachuu hin qabu. Sababiin isaa maa inni tajaajilli hin argatu hundumtuu maasaati waan ta'eef jirma isaarraa waan ta'eef. Kanaaf dameef jirmi walitti dhufeenya guddaa akka qaban hin beekna. Gooftaa Yesuus immoo yeroo barsiisu naannoo warra biqiltuu dhaaban yommuu dhaqu biqiltuu dhaabuun qabee barsiisaa. Naannoo warra mana ijaaran yeroo dhaqu sanaan qabee barsiisaa. Wanta kaalcherii yookaan immoo aadaa jaraa ta'e fakkeenya godhateetu sanaan qabeetu barsiisa. Amma waa'ee mukaaf damee gaafa kaasu Yesuus muka miti waaqa. Nummoo muka miti nama. Yesuus muka miti muka miti inni waaqa. Nu'oo nama. Akka walitti dhufeenyi damee tokkoof jirma tokko walitti dhufeenyi guddaa akkasii qabu kiristaanni Kiristoositti amane Kiristoos irraa bu'aa akkasii faayidaa akkasii tajaajila guutuu akkasii akka argatu dubbata. Kanaaf akkuma dameen jirmarraa tajaajila guutuu argatu kiristaanni jiraachuudhaaf jireenyi isaa inni guddaan Kiristoos keessa akka ta'e ibsuu barbaada. Ana yeroo jedhu muki wayinichaa ana gaafa jedhu isin gaafa hundumaa anatti jirtu maddi keessan ana jireenyi keessan ana jiruuf ba'uu galuun keessan ana. Garuu waa'ee Kiristoositti jiraachuu isa jedhamu kana yoo dubbifanne namaa waaqayyo maaltu tokko godha. Muktoo ofuma isaa biqilee ofirraa damee baasee Kiristoosiif nama maaltu tokko godha. Nuyi attamitti damee ta'uu dandeenya isa jedhamuufi nama kan namaa kan godhu
mucaa tokko kana baluu kan jechisiisu intala tokko kana baluu kan jechisiisu waa tokko duwwaadha. Dhiiga waan biraan hin jiru. Dhiigatu dhaqeetu boocamee prosesii raawwatee nama ta'e argame. Nama tokko abbaaf mucaa walitti kanaan waamsisu haadhaaf mucaa kan walitti waamsisu dhiigicha qofaadha. Nuuf Kiristoos kan walitti fidu dhiiga fannooti. Nuyi Kiristoos wajjin tokko kan jedhamnu nuyi nami dadhabaan kun nami cubbamaan kun waaqa lafaaf waaqa uume wajjin tokko kan nu taasisu rileeshinii guddaa akkasii yookaan immoo walitti dhufeenya akkasii akka waliin qabaannu kan nu taasisu dhiigichadha. Dhiiga isa qulqullaa'aa waa'ee keenyaaf cobe sanadha. Haleluuyaa. Nuyi dhiigichaan maal taane irra Phaawulos fayyineerra mitire dhiigi coccobe sun dhiiga keenya wal makee ijoollee Waaqayyo akka jedhamnu nu taasiseera. Nuyi kanaaf ijoollee eenyuuti jechuudha? Ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Damee akkuma jedhamne nummoo karaa hafuuraa Kiristoositti damee Kiristoos kan nu jechisiisu dhiiga Kiristoostu haaraanuu dhangala'ee dhiiga sanaan lammaffaa dhalannee haarofnee mucaa kakuu taane. Kanaaf nu ijoollee eenyuuti? Mucaa Kiristoos yookaan immoo ijoollee Kiristoos jedhamne. Kanaaf iyyuu walitti dhufeenyi keenyaa dhiigichaa jechuudha. Amma gaa akkas jedha dameen ani muka walichaati isin immoo damoota isaa ta'ee dameen utuunatti jiru ija hin godhanne maal taa'edha? Hin muramaa. Sababiin isaa jirmi damee tajaajila. Dameen immoo ija godhata. Hojiin damee baay'achuudha. Jirmi hin baay'atu. Tokkoma isaatu of danda'a. Jirma tokkichatu damee 100 1,000 oomisha malee jirmi tokkichuma. Kanaaf gooftaan tokko. Gooftaan itti amanne tokko. Dameen kun ija godhatu kana eewurraa tajaajila argateeti jirmarraa tajaajila argateeti. Kanaaf dameen utuu natti jiru ija hin godhanne hin muramaadha. Inni ija godhatu immoo hin qeexxaamaadha. Mee qeexxaamuuf muramuu garaagarummaan isaa maali? Qeexxaamuu jechuun akka inni caalmaatti muka gaarii ta'u haaressu jechuudha. Muramuu jechuun immoo akka inni deebi'ee tajaajila laannee gochuudha. Inni ija godhatu hin qeexxaamachuummaa inni akka inni caalmaa barbaachisaa ta'u akka inni caalmaa bu'a qabeessa ta'utu taasifama jechuudha. Hin murama jechuun garuu maa inni tajaajila waan hin laanneef ija waan hin godhanneef akka hin jirre taasifama jechuudha. Kanaaf iyyuu isin maaloo kooti damoota kootiidha. Akkas jedha lakkoofsaan ja'arraan na dubbise namni anatti qabatee hin jiran akkuma damee sanaa hin gatama hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti hin naqu hin gubatus. Isin jedha lakkoofsa 7 isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif hin ta'a. Ishee kan isinitti dhaggeeffadhaa. Anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu maal ta'a? Isiniif hin ta'a. By the way, namni waan isa keessa jirutu irraa mul'ata. Dubbiin koo yoo isin keessa jiraateedha. Dubbiin Kiristoos gaafa nama keessa jiraatu ija kiristaanummaatu namarraa calaqqisa. Dubbiin Kiristoos gaafa nama keessa jiraatu amala kiristaanummaatu namarraa mul'ata. Dubbiin Kiristoos gaafa nama keessa jiraatu aasaa kiristaanummaa tarraba namaa keessaa ba'a. Dubbiin Kiristoos gaafa nama keessa jiraatu deddeebii kiristaanummaatu namarraa mul'ata. Maaliif jennaan ija isa keessa jiru godhata waan ta'eef. Iji kan godhannu ija maaliiti? Ija dubbii sagalichaati maqaa ta'e. Yoo dubbiin koo isin keessa jiraate maal godhattu? Ija godhattu. Kan nama dhibu yoo jiraate ituu wanti ija ta'uu hin jiraatin wanti tokko ija ta'uu hin danda'u. Biqilli tokko facaaftanii boqqolloo haa ta'u xaafii qamadii waan barbaade haa ta'u facaaftanii isheen miciraan jedhamtu yookaan isheen miciree jedhamtu isheen biqiltu hin jirtu taanaan daana'oo nyaatteetti taanaan biqilli sun hin facaa malee deebi'ee maal ta'uu hin danda'u? Biqiluu hin danda'u. Maaliif ennaan isa biqilu sanatu nyaatame. Kiristaanummaan akkas. Kiristaanummaan
waldaa dhaquurra kan darbe, deddeebi'uurra kan darbe, maqaa qabaachuurra kan darbe, taayitilii waldaa kee argachuurra kan darbe, kiristaana ija kiristaanummaa kan irraa calaqqisiisu inni jalqabaa dubbichi jireenya isaa keessa jiraachuudha. Gooftaa Yesuus akka jedhe egaa dubbiin koo isin dhaqatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraata. Namni dubbiin Kiristoos isa keessa jiru Kiristoositti qabatee jiraata. Haasaansaa, deemsisaa, dubbannaansaa, oolmaansaa, ilaalchisaa, ilaalcha Kiristoosiin calaqqisiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee amantii dhaame? Dubbichi yoo isin keessa jiraate maal taatu? Ija godhattu. Dubbicha malee ija godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Ija akka kan godhannu kan nu godhu sagalee sanutti faca'e sanadha. Macaafni qulqulluun akka Maatewos gaafa barreessu waa'ee namicha sanyii facaasu sana gaafa milikitaan dubbatu sanyichi gaafa faca'u inni kaan dhagaarra bu'edha, inni kaan karaarra bu'edha, inni kaan qarxii keessa bu'edha, inni kaan immoo lafa soondi yookaan immoo lafa gabbataarra bu'edha. Inni qoraattii keessa bu'ee qoraattii sanatu hin biqile garuu haramaa sanatu dheeballeesseedha. Inni dhagaarra bu'e immoo biqileetu sababa dhagaarra bu'ee idda yaafachuu waan dandeenyeef hin gogeedha. Inni lafa gaariirra bu'e garuudha. Biqilee guddatee iji isaa dachaa dhibba ta'eera. Dubbii guddaan jireenyi kiristaanummaan wangeelli kun jireenya namaa keessatti hojjechuu kan danda'u yoo iddoo jireenya namaa keessaa argateedha. Yoo lallabaas ta'an, yoo faarfataas ta'an, yoo amanaa cimaas ta'an miti kan ija godhachuu dandeenyu. Yoo dubbichi jireenya keenya keessa jiraateedha. Dubbiin Kiristoos isin keessatti haafu. Amma dubbii namaatu nama guutee jira, dubbiin Waaqayyoo nama keessa jiru. Dubbii namaa safara keessa baay'ee guurree deemna. Kuntaalaan baannee deemna. Waa'ee nama tokko yoo gaafatan miidiyaan barbaachisu baay'ee dandeenya, baay'ee haasofna. Waa'ee isa waajjira kiyaa, waa'ee isa kan mana mootummaa, waa'ee isa kan miidiyaa, waa'ee kan Kiristoos garuu, waa'een dubbii Kiristoos garuu baay'ee yoo haasa'e jedhame nama harkatti ciccitti, nama harkaa dhudhumti, baay'ee isheen jirtu. Maaliif ennaan hin jiru keena namni waan of keessaa hin qabne bakkeetti hin baasu. Yeroo hundumaa jireenyi keenya sanu keessaa ibsa. Jireenyi keenya waan arrabi keenya dubbatu isa garaa keenya keessaa ibsa. Achi ol lufa waan ta'eef. Garaan keenya paartii waan paartiitu hin qabu. Kondominiimii miti manyitaaf saalonii hin qabu. Garaama tokko qabna. Kanaafuu iddootti qajeelummaa keenyaaf iddoo jal'ina qabnu paartiitti kukkunne waan kaanne hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee fakkeenyaaf warri dhaqanii namatti xonqolan yookaan namatti tolchan yookaan nama balleessan warri nama ajjeesuu barbaadan garaa isaanii keessa isa jalqabaa hinaaffaan dhufa. Hinaaffaan kun guddataa deema. Ija godhata. Iji isaa maal gara maalitti dhufa? Gara ajjeesuutti, gara ijaa ba'uutti, gara balleessuutti dhufa. Gaafa sana booddee nama ajjeesuu yoo ta'e, maraachuu yoo ta'e, itti xonqoluu yoo ta'e, maal gochuu yoo ta'e, riiraa yookaan immoo gara laafummaa hin qaban. Sababiin isaa maal ta'eera waan ta'eef ijatti jijjiirameera inni keessa isaanii waan ta'eef. Kanaaf gooftaa Yesuus maal jedha? Dubbiin koo yoo isin keessa jiraate ija godhattu jedha. Dubbii eewu jira nu keessa. Dubbiin Kiristoos nu keessa taanaan dubbii Kiristoos dubbanna. Dubbiin Kiristoos nu keessa jira taanaan gaafa hundumaa waa'ee kan safaraa, waa'ee kan ollaa, waa'ee kan dinagdee, waa'ee kan biraa nuun cannaqu, waa'ee kan Kiristoos nutti dhaga'ama. Kan isaa nu dubbachiisa. Maaliif ennaan isa keessa keenya jirutu haasa'a waan ta'eef isa keessa keenyatu jira. Maayidha macaafni qulqulluu Solomoon gaafa dubbatu isa garaa guutee arrabni bakkeetti baasaadha. Mitiire? Mitii jirana. Namni tokko ammoo lafaa ka'ee maseexana sinitti hin ta'u. Yoo si jibba ta'e, yoo billaa qabatee si eeggata ta'e, yoo si ajjeesa ta'e, porosesiinsaa deemee steeppiinsa isa dhumaarra gaafa ga'uti murtoo fudhata. Maal jechuun barbaada? Egaa waa'ee ijaatti jirra. Mukii dameen utuu natti jiru ijaan godhanne maal taa'e? Hin muramaa'edha. Maalee cal jedhee bu'aan buusu taanaan jirmi sun kan barbaachisu silumayyuu kan dhaabbate muki sun maal akka laatuuf ija akka laatuuf ija laachuu hin danda'u taanaan maal gochuu hin danda'u bu'aan buusu. Maarqos boqonnaa 11 yoo dubbifattan gooftaa Yesuus waa'ee arbuu sanaa yeroo dubbatu arbuu sanaanii beela'eetu ijarraa nyaachuu dhaqeedha. Beela'eetu ijarraa nyaachuu dhaqeedha. Baalli isaa baay'ee guddaa turedha.
fagootti gomjaasa turedha. Baay'ee hurruubee bareedee taa'edha. Gaafa inni bira ga'u garuu harbuun sun baala malee maal hin qabudha? Ija hin qabudha. Maal ittiin jedhe gooftaa Yesuus? Waggaa irraa ija godhadhu na jedhe lammata maal sitti hin ta'in jedhe? Iji sitti hin ta'in jedhe. Maaliif abaare? Yeroo isaatu irra darbe. Yeroon isaa yeroo ijaaf eegamu utuu hin ta'in, yeroo ganaa ija godhachuuf abdatamu utuu hin ta'in, yeroo nyaatamuun itti jirutti baala ta'e. Maqaa Yesuusiin yeroo ija godhachuu qabdutti baala hin ta'in. Baala jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuudha. Ija jechuunoo firii isa namummaa sana ibsu jechuudha. Amma waldaa keessa baala baay'ata ija caalaa. Maqaa kiristaanummaa, maqaa faarfannaa, maqaa wangeelaawummaa, maqaa raajummaa, maqaa jaarsolummaa, maqaa akkas akkasii. Ijoo yoo jiraate faallaadha. Yesuus baalatti dhimma hin qabu. Ija barbaada. Baala kan nyaatu weennii bichaadha. Fi warra immoo qaaman kana duwwaadha. Gooftaan ija barbaada. Waaqayyo ija sittaa godhu. Dhumarratti immoo maal taa'edha? Zakkoo sadii kaaftaan dubbifattan hin gatamaa, abiddattis maal taa'edha? Hin naqamaadha. Kiristaanni ija malee hafe dhumisaa abidda jechuudha. Gaaname jechuudha. Kanaaf ijaa godhan. Ijaa godhan. Ija godhachuu kan dandeenyu ni jalqabaa maal gochuudhaan? Dubbii Kiristoos of keessaa qabaachuudhaan. Akkuma jedhu Phaawulos, dubbiin Kiristoos akkaataa akka badhaadhummaa isaatti isin keessa maal haa ta'edha? Isin keessaa ka jiraatudha. Dubbiin Kiristoos yoo nu keessa jiraate gara Kiristoositti nu guddisa. Dubbiin Kiristoos yoo nu keessa jiraate waa'ee Kiristoos nu yaachisa. Amma waa'ee namaa taa'aa yaada irriba keessallee waa'ee namaatu itti dhufa. Waa'ee namaa taa'aa yaada karaa kelleetuu nyaatta illee sanis itti dhufa. Maaliif ennaan waa'een nama guunnaa waa'ee Waaqayyoo yaaduu hin danda'amu. Waa'ee rakkinaa yaaddannaa ta'e gaafa hundumaa waa'ee rakkinaa si keessa guuta keessa kee rakkinuma odeessa lapheen kee. Waa'ee dhukkubaa yaaddannaa ta'e keessi kee waa'ee dhukkubaa odeessa. Kottaa bira dabarree dubbii Kiristoos keessa keenya guuttannee isa furiinuu ta'e isa guyyaa tokko ulfinaan dhufee nu fudhatu gara isaa yaanna. Haleluuyaa. Inni dhufa ilmi Waaqayyoo gaaf tokko galataan. Tolootaaf ilmi Waaqayyoo hin dhufa. Inni guddaan tokko garuu dubbii Kiristoos isa jiraataa sana of keessatti qaban. Dubbiin Kiristoos maal sagalee isaa isa qulqulluu kanadha. Isa nama hundumaa harka jiru. Sagalee isaa isa walqixxee nama hundumaaf kenname. Waaqayyoon garuu mana Waaqayyoo dhaquudhaaf yoo kaatan daandiin mana Waaqayyootti nama geessu isa kana wangeela kana. Haleluuyaa. Kanaaf wangeelaaf jiraan dubbiin Waaqayyoo keessa keenyatti baay'atu. Hadhiifnu dubbii kan biraa dubbii waa'ee hin baafnu isa nun fayyenne. Hamiyaa dhiifnu, jibbaa dhiifnu, walirratti kawwaa dhiifnu, inaaffaa dhiifnu, sobaa dhiifnu, maqaa wal balleessuaa dhiifnu. Innoo miidiyaa kanarra guutee waa tokko hin fayyadne. Quucaraa nama godha, jaamaa nama godha, burjaaja'aa nama godha akkasii. Ba'aa gara fannoo Kiristoositti. Waa'ee safaraa dhiisi, waa'ee mandaraa dhiisi, obbaasi. Mee ofitti deebi'a. Barri kun bara buubbisuu miti. Barri kun bara hammacamuu miti. Bara tasgabba'anii of ilaalanidha. Ilaamee masta'atiin kiristaanaa macaafa qulqulluudha. Namni sagalee Waaqayyoo hin beekne waa'ee ofiisaa hin beeku. Namni sagalee Waaqayyoo hin beekne iddoo jiru hin beeku. Namni sagalee Waaqayyoo hin beekne ofiisaarra waa'ee namaatu isa dhiba. Ofiisaarra waa'ee namaatu isa cannaqa. Amma hundumti keenya waa'ee namaa baay'ee dubbataa oolla. Waa'ee namaa baay'ee murteessaa oolla. Waa'ee namaa waa baay'ee firdii laachaa oolla. Waa'ee keenya yaannee beennaa. Eessan jira ofiin jennee beennaa. Ani fuula Waaqootti maalan fakkaata jennee beennaa. Jireenyi koo maal fakkaata? Adeemsi koo maal fakkaata? Sadarkaan amantii koo maal fakkaata? Kiristoos yoo dhufe, har'a deebi yoo Kiristoos dhufe, maalan fakkaadha? Jireenya nama keessa jiruun mirga tolootaa na dhaalchisa moo na dhabsiisa jennee beennaa. Mee kottaa hamma yeroon kun yeroo of gatuu ta'uu dhiisee yeroo of baruu, yeroo of yaadachuu ta'u. Akkas jedha. Yeroonchi yeroo dammaquu waan ta'eef jedha. Ati yaa saraftuu dammaqi warra du'an keessaas ka'e Kiristoos siif ibsaadha. Phaawulos Roomaa 11 irratti yeroon kun yeroo tirribaa dammaquun ta'uudha. Yeroo kana kiristaanni rafuun qabu, dammaquu qaba, ofirratti dammaquu qaba, jireenya isaa qopheessuu qaba, Waaqayyo wajjin adeemsa isaa mijeeffachuu qaba. Kanaachi waldaa dhaqanii galuuf
gama sana dhaqanii muka dhungatanii galuun garaagarummaa tokko hin qabu. Maaliin taane taanaan jireenyi keenya hin jijjiiramne taanaan haasaan keenya hin jijjiiramne taanaan adeemsi keenya hin jijjiiramne taanaan ilaalchi keenya hin jijjiiramne taanaan deddeebiin keenya hin jijjiiramne taanaan bakka jijjiiranne malee jijjiiram keessa keenya hin jijjiiranne. Waaqayyo jijjiirraa bakka keenyaan barbaadu jijjiirraa garaa keenyaa barbaada. Haleluuyaa. Amma iddoo kan biraa keessa iddoo kamii dhufee namni tokko yoo as dhufee amala isaa sakaleessaa sana gadi hin dhiifne yoo ta'e amala biyya lafaa sana hin ganne yoo ta'e bakka kana waan dhufeef jijjiirama argatu hin qabu. Kiristoos dura gaafa dhufnu Kiristoosa guddaa kana gaafa dhufnu akkaataa isaa wajjin deemuutu qabnu, akkaataa sagaleen isaa nu abboomu, akkaataa dubbiin isaa nu ajajutti deddeebi'uu danda'uu qabnu. Tokko isa kana inni lammataa immoo yeroo hundumaa kiristaanummaa guruup yookaan kiristaanummaa garee gochuun hin barbaachisu. Kiristaanummaa gareen hin jiru. Amantii gareen hin jiru. Amantiin dhuunfaadha. Kiristaanummaan dhuunfaadha. Jireenya dhuunfaa keenya kan biraaf sheer goona malee kiristaanummaa qixxeen hin jiru. Angaafan jiraadhu ofii koo jiraachisuun dirqama kan addaamuuti. Kanaaf iyyuu mee ofitti deebi'aa of ilaalaa. Kan namaa dhiisaa meeja keessan gara ofii keessatti deebisaa. Akkuma gaafa manstaatti jala dhaabattan irruu baay'ee ofirratti argattan yookaan naannoo wayyaa keessanii yookaan ija keessanirraa yookaan ilkaan keessanirraa mudaa tokko argitan gaafa sagalee kana dubbiftanii namni ofitti deebi'a. Maalirraan kaadhee maaltu natti irrateetti deebi'a namni. Kanaaf iyyuu wangeelli kun asoosama miti. Wangeelli kun gaazexaa callumedhamee qilleensa irratti awwaajamu miti. Wangeelli kun uumaadha. Wangeelli kun fayyisaadha. Wangeelli kun jiraachisaadha. Wangeelli kun abidda. Haleluuyaa. Dubbii Kiristoos. Dubbii eenyuun nu guuteera. Amma afaan keenya keessaa dubbii eenyuu ba'aa oola. Waa eenyu haasaa oola. Fayyineerra ooti. Kiristaana ooti. Tajaajilaadha ooti. Amanaadha ooti. Geggeessitoota ooti. Paastoroota raajota ooti. Luboota ooti. Faarfattoota ooti. Dubbii eenyuutu nurraa mul'achaa oola. Kan eenyuuti baay'inaan kan namni nurraa dhaga'u. Hiriyaa keenya bira gaafa jiru dubbii eenyuuti kan namni nurraa dhaga'u. Waa eenyu haasaa oollame bal'inaan. Jiraa waa'een Kiristoos. Jiraa waa'een dubbii Kiristoos. Jiraa waa'een dubbii fayyinaa. Yoo sanan jiru ta'e taa'ee galaadha malee hin fayyine. Jijjiiramaa. Jijjiiramaan jedhe. Jijjiiramaan jedhe. Akka jedhagaa kan namoonni akkasidha. Yeroo kana gootan itti qabatanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa jiraate maal gootu? Ija baay'ee godhattu. Yoo maal ta'e? Yoo dubbiin koo isin keessa jiraate. Waan feetanis hin kadhattu. Ani immoo maalan ta'a? Isiniifan dhagaa. Ituu dubbiin Kiristoos nu keessan jiraatiin kadhannaan nuyi kadhannu wacaa jechuudha. Ituu dubbiin isaa nu keessan jiraatiin haasaa nuyi haasofnu haasaa qilleensaati jechuudha. Kanaaf dubbiin Kiristoos nu keessa jiraatu. Jijjiiramaan jedhe ani kanuman jedha jijjiiramaan jedhe. Amma ati fayyaadhaa nama cimaadhaa jetta. Cimina kee kan ibsu garuu ija hojii keeti. Malakkiyaan isaa waldaa kee taa'uu keessa miti. Waan ati waldaa keessa jirtu keetti gootus miti. Asii waan isteejii kana irratti ta'uus miti. Kun ta'uun shaakalaan ta'uu danda'a. Garuu iji isaa meerri. Kiristaana yoo taate iji isaa meerri. Tajaajilaa yoo taate iji isaa meerri. Tajaajiltuu yoo taate iji isaa meerri. Amanaa yoo taate iji amanaa qulqulloota waldaa keessa fayyan geddaramanii meerri. Ija hin qabnu taanaan hin jijjiiramne keessi keenyaa jechuudha. Maatewos boqonnaa 5:16 dubbiftan namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessa isa waaqarraaf ulfina akka kennanittidha. Ifni keessan akkuma kanatti namoota irratti maal haa ta'u? Aifu maal keessan arganii hojii keessan arganii waaqayyo abbaa keessanii maal kennan? Ulfina kennan. Namni waaqayyoof karaa kee waaqayyoon ulfina kennuu kan danda'u yoo ati nama sirrii taate. Maatewos boqonnaa 21 fakkaata yeroo tokko yookaan waliin galchanii yookaan waliin galan barri irra dhaabatu wali dhufuun barbaadanii jalaa turanii immoo saalee jiru immoo waliin galchan. Fakkeenyummaa akkasii waaqayyo haifatu. Ameen jedhame. Dubbiin Kiristoosin keessaa jiraatu. Me dubbii Kiristoosidha. Dabalaa jedhame. Tokko dabalaa.
Kiristoosin filattee taanaan ጓደኛ ክርስቶስ duukaan filate. Nagaama. Haadhonatti dhalteeyyuu si ganuu danda'a boru. Waaqayyo si biraa hin taane taanaan. Abbaa faatis dhalchanii si dhalan eeggas darbachuu danda'u boru. Kiristoos biraa hin taane taanaan. Yoosefiin obbolaa faadhaaf abbaa gurgure. Kiristoos itti hafa. Abaluu ciitii dhoksaa kooti jette yoo ta'e. Wanta waaqayyotti hin tolleef jetteetu waaqayyoon beetusa waaqayyoon beenne michoomte yoo ta'e. Wanta kan biraa jinnatti dirii uumte yoo ta'e. Waaqayyoon mana namicha ijoollee dhabsiisee qofaatti si hambisuu danda'a. Kanaaf iyyuu jaalalleen keenya ni durraa, jaalalleen keenya ni guddaan, jaalalleen keenya nan gafti eenyuu na ta'u? Maayettan? Bila akkam jedhan dubbichi isin keessa jira taanaan isin ija godhattu jedhe. Kanaaf maal nu kee jiraatu? Dubbiin Kiristoos nu kee jiraatu. Maal ta'uudhaaf? Ija godhachuudhaaf. Garuu kiristaana makaan ta'ina. Kiristaana walaallammiin ta'ina. Waaqayyo ija ulfinaa sitti gochuu barbaada. Ija namootaaf ta'u, ija waldaaf ta'u, ija biyyaaf ta'u sitti gochuu barbaada. Eega si biqilchee, eega si guddisee Waaqayyo ija sitti gochuu barbaada. Harka keessan diriirsaa yaa Waaqayyo ija natti godhi jedhaame. Maaloo jedhaame. Tokko dabalaame. Yaa Waaqayyo warra harka ol kaasan kana harka kee laphee isaanii tuqiyate. Ija amantii, ija fayyinaa, ija jaalalaa, ija gaarummaa, ija dhoksaa wangeelaa laphee isaanii keessa kaaye. Ija haaraa isaaniitti godhi. Maqaa Yesuusin iji isaanii dachaa haa ta'u. Kan dhalootaaf ta'u, kan biyyaaf ta'u, kan sabaaf ta'u ija addaa isaaniitti godhi. Dabali ammallee Waaqayyo ija natti godha jedhiga. Dabali jedhika. Hallelujah. Kanaaf nuyi dameedha innoo jirma akka jechuun maal Kiristoositti jirra walitti jirra gooftaa wajjin garaagarummaan hin jiru nuuf gooftaa gidduu ati nama wajjin firooma yookaan eessumummaa yookaan maali tolitti si fida Kiristoos wajjin garuu dhiiga oriijinaaliidha dhiiga qulqulluudhaan Kiristoos wajjin walitti dhufte kanaaf iyyuu Kiristoos keessatti waan haaraa hojjechuu barbaada iji kun jireenya keenya keessatti achaappa'u magaruu yeroo kadhataati. Harka keessan ol kaafadhaa. Guddaa akka keetu hin jiru. Jabaa akka keetu hin jiru. Mootii akka keetu hin jiru. Danda'a akka keetu hin jiru. Amanamaa akka keetu hin jiru. Ulfina qabeessa akka keetu hin jiru. Bara baraan ol jedhi. Bara baraan kabajami. Nu gidduu jirtaa ulfaadhu. Nu gargaaraa jirtaa ulfaadhu. Ba'aa nurraa kaasaa jirtaa ulfaadhu. Nu fayyisaa jirtaa ulfaadhu. Ilaa lubbuu asii saggoo keerraa asii gadi dudda keetti kan gasi waraan wayi tokko qoraattii wayi tokko harki tokko si keessaa buqqisaa jira. Laa asii dudda keerraa saggoo keerraa gara duddaatti asii gasi waraanaa ilaa qoraattiin kun buqqa'eera. Maqaan kee haa kabajamu. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Saba kanaaf si haa galatu. Sabi kun saba keetii ulfaadhu. Sabi kun sabati jaallattuudha. Sabati ijoollee koo jetteedha. Sabati dhala koo jetteedha. Sabati lubbuu kee laatteefidha. Maqaa Yesuusin maqaan kee haa kabajamu. Galanni guddaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Hoqubaaf jajamuun Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Yeroo kanaa jalqabee fayyinna addaa jireenya isaanii haa argatu. Maqaa Yesuusin harka kana ulfinna galu. Barruun kun eebbaana milkaa'u. Dhaloota kanatti chaappaa amantii chaappessi. Humni isaanii haara'u. Warra abdiidhaan Waaqayyoon eeggatan bara gaarii argu. Humni isaanii naareffamedha. Humni amantii isaanii haara'u. Jilbi kadhata isaanii haara'u. Abjuun isaanii haara'u. Golli isaanii haara'u. Kadhanni isaanii haara'u. Galanni isaanii haara'u. Maqaa Yesuusiin haaraa. Maqaa Yesuusiin haaraa. Jireenyaan haaraa. Fayyaan haaraa. Mana namoota baay'ee keessaa arata yookaan artu isin maxarigee kan jettan harka deemee waa xaragu barka nama baay'ee keessaan ilaala. Ilaala argaan jira. Waa laviima preena. Harka tokkoon argala. Mana namoota baay'ee keessaa waa xaraga.
wanti xaragamu kun akka waan cilaatti wayii yookaan immoo qaqaaseedhaan kasala kan fakkaatu xaragama mana namaa keessaa. Arataan kun abidda wayii ofirraa qaba. Maal xaraddannaan akkannaan jedha. Sabni kun asitti gammadee yeroo inni galu kan boquusa buusisu. Asitti gammadee yeroo inni mana isaatti galu kan isa guungumsiisu. Kan isa yaaddeessu, kan isa cannaqu. Gammachuun irra kaa'e kan irratti nyaatu. Waan bifa hin qabne, waan ijaan hin mul'anne. Waan diindoofseetti ilmaan koo nyaatuun xaragaa jira naan jedhe. Eessaa xaraddannaan mana isaanii kiyaan xaragaa jira jedhe. Ata ta'ii dhiboofta Yesuus mana kee galeera. Lara diima kilaatoo majala Yesuus mana kee galeera. Innati kaleessa edda sile ganama mataatti qabde xaragamaa jira. Mana kee keessaa xaragamaa jira. Maatii kee gidduudha xaragamaa jira. Naannoo eebba keeti xaragamaa jira. Naannoo gammachuu keeti xaragamaa jira. Galatoomi bara baraani. Kabajami bara baraani. Jajami bara baraani. Ololcheni bara baraani. Ulfaadhu bara baraani. Ne Waaqayyo jireedha isin. Dabalaa jedhaaka. Dabalaa jedhame. Hallelujah. Maqaan kee kabajamu. Maqaan kee eebbifamu. Ammayyuu miilli kee ariifatee lafa dhimma isaanii adaqu. Miilli kee ariifatee lafa gaaffii isaanii adaqu. Miilli kee ariifatee lafa hibboo isaanii adaqu. Miilli kee ariifatee lafa maatii isaanii adaqu. Miilli kee ariifatee lafa gaaffii isaanii adaqu. Milkaanii agalanii. Gadda qaabatanii kan dhufan galata baatanii agalanii. Gungumaa kan dhufan gammadaa agalanii. Yaaddaa kan dhufan boqotanii agalanii. Irra hadangala'u yee. Waanjoon abbaa ormaa irraa kufu. Sagalee yaaddoo irraa lafaa haada'u. Sagaleen dhiphinaa irraa lafaa haada'u. Sagaleen aarii irraa lafaa haada'u. Sagaleen kissii irraa lafaa haada'u. Sagaleen yaaddoo irraa lafaa haada'u. Humna haaraa hidhadhaa. Ayyaana haaraa hidhadhaa. Dibata haaraa hidhadhaa. Amantii haaraa hidhadhaa. Sagalee haaraa hidhadhaa. Milkaa dhiiga Yesuusiin. Baa dhiiga Yesuusiin. Darbaa dhiiga Yesuusiin. Humna Waaqayyo sirratti waameera. Humna lafaa si kaasu sitti waameera. Humna tufaa banu sitti waameera. Humna hidhaa hiiku sitti waameera. Hallelujah. Kaasaa mallee harka keessan. Waan mana kee keessatti jibbite deebiteen argin. Waan waajjira kee keessatti deebite guyyaa boriitee hidhatteen argin. Maqaa Yesuusiin inni mana kee keessaa taa'ee sin eegin. Yeroon sagalee baasee jalqabee sagalee abiddaan mana keerraa ursee haasokku. Dhala keerraa, gaa'ila keerraa, daa'ima keerraa, maaddii keerraa, manyitaa keerraa, masoobii kee qadabukoo keerraa. Maqaa Yesuusiin ursee haasokku. Inni mana keetti ramadame mana keerraa daana'oon nukkubaa ursee haasokku. Daana'oon seexanaa ursee haasokku. Inni maaddii keessaa mee ursee haasokku. Inni masoobii kee duwwaa godhe ursee haasokku. Inni akkaawwantii kee baay'ee ursee haasokku. Dirree Waaqayyo sii kenne. Buddeen Waaqayyo sii kenne kan sirkatti qabu. Hojjettee akkati hin nyaanne, hojjettee akkati hin jiraanne. Cooba kan sitti ta'u ciqilee namaa sirraa gogu. Guyyaa borii taa'ee sin eeginiye. Dirreet hojii qoodattee baatu inni immoo gadhiisee si haa eegu. Safara gadhiisee si haa eegu. Bakka gadhiisee si haa eegu. Nagaa kee gadhiisee si haa eegu. Waaqayyo jira. Mee Waaqayyo jira jedha. Akkamee yeroo tokko beeksisa dheeraa beeksisa vaakaansii namoota baay'ee barbaadu baasee mootummaan namoota baay'ee wal duukaa qacaroo kan fakkaatu. Namoota 27 mallattoo as keessatti argaa jira. Namoota 27 namoota 13 fi daandii hojiiti. Daandii hojiiti. Hojii balbaluma banamee balbala hojii banamaaf.
namoota 14 immoo keezii garaagaraati. Inni kaan eebba duraa qabame. Prosesii isaatu duraa danqame. Inni kaan kan gaa'ilaa wal qabateedha. Inni kaan hojiin wal qabatee wanta karaa ga'ee xumuramuu didee guyyaafateedha. Nama 27 mallattaa'eera. Isa jikoo argen dubbadhaa qubi waaqayyoo samiirraa dhufee mallatteesseera. Naa mirkanaa'eera jedhime. Giddiin qabaatiin ana dhageeman dubbadhe tolii galii amaniiti jedhi naa mirkanaa'eera jedhime. Ani dhaga'een sitti me guyyaa borii jalqabi ija keen argi. Dhiiga Yesuusiin ija keen argi. Dhiiga Yesuusiin ija keen argi. Waaqa samiirraa dubbate ija keen argi. Waaqa teessoorraa dubbate ija keen argi. Haduuduu isaa miti raawwii isaa ija keen argi. Dawwalanii si waamanii harka kee haa galchanii. Ajaji siif haa ba'uun jedhee haa. Eega si biratti eega sagaleen nagaame ajaji haa ba'u. Lafa dhimmi keetti qabame tajaji haa ba'u. Waajjira dhimmi kee qabame tajaji haa ba'u. Dirijjiirri dhimmi kee qabame tajaji haa ba'u. Minaa murtaa'eera jedhi. Dabalee dhikaa. Halleluuyaa. Halleluuyaa. Tila dubbadheen ture. Laara diimaa paarasiika. Maalan argameettu nama malkaa wa'ii yaa'uuf ennaan cufuun arga. Na dhaggeeffadhaa. Malkaan kuni yaa'uuf gaafa jedhu dhaqee dhagaa jala kaa'a. Gooda dhaabate. Ammas malkaan kun yaa'uuf gaafa barbaadu dhagaatti dabala. Bishaan kun immoo dabalaama deema. Inni garuu dhagaama jala kaa'a. Na dhaggeeffadhaa mul'ata. Ilaa ammas bishaan kun hima dabala. Gaafa inni dhiibbate yaa'uu barbaadu ammas dhagaama jala kaa'a. Bishaan kun humni isaa dabalamaa jira. Kuufamaa jira. Inni yaa'utti dabalamuu dhiifne akka yaa'ee nama sana biraan geenyeef immoo harka tokko gararraa goree dhagaatti dabala ammas. Bishaan kun humni isaa dabalaa jira. Inni cufu callee dhagaatti dabala. Bishaan kun jalqaba bishaan xiqqoodha. Ituma ittifamtuu guddatte. Na dhagaa jirtu? Ituma ittifamtuu guddatte. Galaana ta'aa dhufe. Ammas obsan fixanne inni dhagaatti dabalu dhagaamatti dabala. Ammas bishaan kun hima dabala. Isa dhumaa bishaan kun paaworii dabalatee dhagaa kana xaragee darbe. Hallelujah! Akkanaan jedha Waaqayyo. Akkanaan jedha Waaqayyo. Eebba si'a sadii si'a afur ani gadhiifnaan diinni inaaffaadhaan falmee dura godhee jira jedhe. Hamma ol ergaan takkaa kuufameen gadhiisise jedhe. Addaanan kutee kuufee walitti kuuse amma kuusaa san gadhiisaa fedhe Waaqayyo. Waradaya makipira tuma billahi toka. Para mamitu jikata ya bibi jukiana. Hallelujah. Hallelujah. Idame. Dinni ebba kenchi fetun tayi walitti siikabe. Wa. Elabe. Lara domaka. Inna mamu atera. Injivatera. Ebbi ke injivatera. Burkan ke injivatera. Cubun dandan injivatera. Dangesun dandan injivatera. Kabun dandan injivatera. Sababan kabun dandan injivatera. Toftaran kabun dandan injivatera. Malamaltumman kabun dandan injivatera. Sho. Galatalada malo. Uffe. Waaqayyo galata argatu. Eebba ulfaata. Eebba kuufama. Waaqayyo dhoosee lafaan dhahe. Hin kufte ante. Cuftuun hin kufte. Takaaltuun hin kufte. Dhagaan kun maal ennaan gocha naan jedha. Gochoota guyyaatti isaan eebba kana daangessan. Sababoota isaa ittiin guyyaatti ajandaa funaanii daangessan. Amma garuu jedhe Waaqayyo kaleessa dadhabeen dhiise miti kuuseen kuufama ulfaataa baachisuu barbaade hamma garuu xumureera. Menaa xumurameera jedhe maaloo. Dabalee dhikaa. Nama kolfaa iddoo kana dhiyootti dhaabatu jira. Kolfaa. Lara janda si kapito zota kata. Galatoomi barabaraan.
barabaraan ilma waaqayyoo siyaa galatu. Galatoomi saba kanaaf, galatoomi toloota kanaaf, galatoomi irree gargaarsa keef, galatoomi araara keef, galatoomi gargaarsa keef, galatoomi eebba keef. Mee waa dhaga'eera hidhime? Ituu seexanni mandara keessaa finyoo tattu atoo dirree waltajjii ulfinaarraa mul'atta. Abbaan tattu xaxaa ishee tattu atiin baata. Mee annan baa hidhime? Akka bara baraan deebitee sin agarteetti si guddisa Waaqayyo. Maradona jana kanda dila taya tona inaaffaan seexanaa dhumateera. Ganama kana waa'ee nama torbaa seexanni gara dhumaatti galeera. Baay'eettiin taggala, baay'eettiin xiiqeffataa namoota torban kana kallattii garaagaraan boquu buusisuu barbaada. Isaan cabsuu barbaada. Ajandaa addaa tuumuu barbaada. Waaqayyo keede isa dhumaan mudhii diina dhaloota kanaa kuteedhe. Maaltu ta'areennaan guyyaan irraa guyyaa garaagarummaa ta'e. Garaagarummaa akkamennaan isaan milkaa'insaatti fufu diinni gaddatti fufa jedhe. Guyyaa moborii namoonni bilbiltanii sagalee misiraachoo walla geessiftan as keessa jirtu. Walitti as keertuun jedhe ani. Ragaadhaaf kun. Maara dineeja. Waaqayyo moheera. Diinni immoo salphateera. Baranaa moo'ichaan mirkanaa. Lolli baranaa galataan injifata. Galanni siif haa ta'u. Ol ka'ee harka ol ka'e kana duukaa harki kee ol ka'u. Harka ol ka'e kana duukaa eebbiyaa ka'u. Naannoo harka ol ka'e kanaati immoo harki abaarsaa haa cabu. Harki toshattu haa cabu. Harki goomattu haa cabu. Harki budootaa haa cabu. Harki xonqaayii haa cabu. Harki xibaartuu haa cabu. Harki dagaamii haa cabu. Harki dabtaraa haa cabu. Harki asmaayitii haa cabu. Harki kenni jabaana mul'atu. Ayyaanni keessaanii wajjin haa ta'u. Gaarummaa kee keessatti nu eegi. Kana waan gooteef si haa galatu. Ilma keessa jiraataa Yesuusiin